kootiin baane. Ana irratti jaalladha lubbuu koo siifan dhabaa garuu si wajjin bultii ijaaruuf obsa kee ilaaluun qabaa. Atis irra deebi'i onnee kan keenaaf bani wanti si mufachiiseef obsa kee ilaaluufani. Biqiltuu sin barbaadu biqiltuu hiikeen jiraa kanan jedhe sin sobaa. Sababnis si wajjin bultii ijaaruuf obsa kee ilaaluun qabaa. Amma obsa keetii fi jabina kees ilaaleera. Qormaata darbat. Amma obsa keetii fi jabina kees ilaaleera. Qormaata darbiteetta. Obsi kan keetis obsa shamara hundaa caaleera. Guyyaa lamaaf sirraa fagaachuun kiyyasi akka addaan barruu fi diinaa fi firasi. Amma addaan barreerra kan waliin nu fedhu hubanneerra barreerra kan nu diiguu fedhu. Kanaaf tokko haa taanu waan dabare dagachaa arras manni koo siif banaadha intala warra maccaa. Jecha namaa dhagahee waan xixiqqoof siin ganu onneen koo kan keetuma nama biraaf hin banu. Garuu yaa lubbuu koo wantan sitti madhu. Garuu yaa lubbuu koo wantan si gorfadhu yeroo tokko obbaleessis bultii ni diiga hubadhu. Biqiltuu saditti hiikeeraa kaleessa wantin jedheef firaa fi diina keetis addaan baruufan jedhe. Biqiltuu saditti hiikeera kaleessa wantin jedheef firaa fi diina kan kee addaan baruudhaan fedhe. Malee kan akka keetii na gammachiiftu hin jirtu anarras kan keetuma mee maal jetta biqiltuu? Waliifis garuu jechuudha akka kana sii walaleeffame. Booddee bitanii immoo waliifne ja'a gochuudha laatiin ani guyyaa irraa ni kaasii gochuu dadhabeera intalanna tokko jedhe. Kaleessas ani yeroo asii korbeessa reettii tokko harkisee dhufu gara kanaan korbeessa olaan dhufu. Walumaa galatti har'a booda isa dhugumaa ta'uu qaba. Lakkii bonaaf malee ati jechuun maamni ati jechuun jechuudha amma qophaatti naan beekteen sababa keessanii jechuudha ilmaan kootti bakkeen jira. Ati ana nama nagaa jaarsummaa dhufe qaree wal qixxaanna jechuu ta'e ergama diinaa fi natti ergamtu ta'e amma anatu illee ishi jaarsummaan ana kophii fannagee dubbata. Guys, har'a baay'een gammadee dhugaa rabbiin ittiin gammadee gumaanis hamma danda'utti na bukkee jira. Asiin nama intinaaf fakkaatu malee asiin akka waan walitti nu naqaaruu fakkaatu malee keessaan baay'ee akka nuti walitti dhufnuuf na gargaaraa ture. Dhugaa see naaf adda ba'iinsa kiyyaaf kan biqiltuu dhugaa see namni keessaan maal taate naamni na gaafataa ture. Gumaadhuma kana baay'ee na galatoomfadha. Naaf jecha manni isaas diigameera. Bultiin isaas diigameera. Please gumaa si galatoomfachuun barbaada. Ayyee isinitti tolu amma ani no tai naa guddisiin please akkamitti naa guddisuu dandeessa gumaa isin amma gaagastii waan walitti argannee fi guddachuu hin dandeessiisi guddisa. Anjiraan sagaleen kun jira araba rabba baare wayii jechuudha. Dirgama wayii qaba kunis laa qorataa ta'udha. Ayyee. maamee wayyee godhaa wareersita. wayyee dubbuu Ilaahi nama koo wanti sitti dhaammadhu har'a wadhamne jedhee hamaa kan keen dubbadhu. Atis miil jarjarinii miira kee dhaggeeffadhu. Isaa booda kottuu waan feete na gaafadhu. Gaafii kan kee hundumaa deebisuudhaaf qophiidha. Garuu jaalalti kee kun dhugaadha moo shooppiidha. Waa'ee kee gaafa yaadota sanaa galuu dide mee qormaanii na qorte miidhaa moo bu'aa fide. Ati callisa koo ilaaltee isan dubbachuu dhiise jechi kee kaleessaa sun baay'ee na mufachiise. Eda halkan yoom rafee makumaafan gachiise sababa kan keetiif jecha hirriba koottan dhiise. Kaleessa waliin dabarsine wanna hamaa fi gaarii har'a ol dhabne jedhee an sittin darbu daarii. Ilaa yaa maammee koo dhugaa jirtuun sitti hima. Obboleessatti shakkamuun baay'ee namatti cima. Qorataan obboleessa kooti kaleessas ta'e har'a
jecha hin taane jennee mee maaliif ol qorra? Qormaata kana dhiisii dhugaadhaan na jaalladhu, ofii keessa amansiisii seeraan natti dhihaadhu. Wanni beekuu qabdu hundumayyuu caalaa si kijibeen beeku rabbitu na laala. Si jaallachuun dura ani sin ammane rabbinuu na dhiisu buleeyyoon si gane. Jecha kee dhaga'us ani garaan murre sirriitti nan beeka anarraa fagaattee akka ati hin turre. Wanni hundumaafuu baga adda baafanne diina. Wanni hundumaafuu baga adda baafanne diina keenyaaf firaa maammeen kan biqiltuu kunis kan kun ergama mallattaa'ee jira. Maammeen kan biqiltuu mallattaa'ee jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Guma Allahu akbar jedhan tokko. Guma Allahu akbar jedhan tokko. Allahu akbar ya rabbi ati guddat ilaan asirrattan dhaamad obboleewwan kan kuwas jala jirtan hundi keessan an ijoolleen kun tokko afaanu jedhee tabamnan jechuudha hedduu kana irriba dhiisee boo'icha sodaa koo kanan shakka gisee tokko nan shakka maalii fi yoonaan jettanii kaleessa jechuudha isii amma obboleettii koo kana fiduu jechuudha yarumaan isii wajjin akkana galgalee mana keessa tun taa'u hedduudhaan isiin garuu biqiltuu ammasumaan ni walaloo ammaa kana jedhee ka'e immoo biqiltuu kan biraati ati uleen kun nanuu tolchuraa jira gaa'isi umuriin kan koo kun meeqame irra deebi'aatu manatti nama kaana nyaataa kaleessa atoo biqiltuu nama kabajamaa nama jechoota jajjabaadhaan na caccabsaa ture hin barbaadu na dhiise ina mudhaatutti eeggamti deebisa jenna. Har'ammoo waa hundaaf waan gammachuu kan koo tokko ta'uu keessan yeroo kana tokko taatanii golaleessitan matti tola. Booda qorataa birattis amma rakkoon jiru qorataan kanaaf guyyaa irraa inni footoo kamiitiin jedhee kunshaa agarsiifataa asfaraarroo ta'uun beeku. Footoo kanaan ajjeesaniitu waan na bira jiranuutu ijoolleen kun saadaa malee na ajjeesuu laata deemsa daataa ture. Amma ati dura gaabbaateetta. Warimmoo jechuudha maammee dhammalaa doktooris akka wajjin jiran jettanitti ani wannan jala sarareetti kana quba qabaa. Tani wajjininis walii galtee farda. Please korata, please manno, please guma, nu farsu male please wander benase, please. Arrak maan kaleessa sutuma isin farsu yedduudhaan narkaa anu afratti wal intini taatanii waliin farsuun keenya no. Eebbisee yeroo wallahi kana walaloo kee argita miti gumala kee dilaa kun hundi ta'i. Ta'i. Wala maali gaafun abbaa isaa itti maal abbaa isaa itti barraa itti nama guumaadha maal mallasuma qabiriidha kaasanii faarsuu dandeessu kunanii seenaan kana hunda dalagu. Dhugaa rabbii biqiltuun har'a baay'ee nagarsiisa. Har'a baay'ee maaliif beektaa an amala tokkoon qabalaa guma waan ajaa'ibsiisu ta'u yeroo nama jaalladhu kabalee laala durba tokko gaafan jaalladhu arrabsee laala qarshiin qabu jedhee borsaa duwwaatti argisiisee laala utuun borsaadhaa qabu jechuudha. Akka hundatti hin fattanii laala biqiltuu garuu jechaan tuqee laalee sin barbaadu jedhanii laalee si hiikeera jedhanii laalee akka hundatti laalee waan ajaa'ibsiisu biqiltuun maashoo makkaatti bakka isiin. Gizee tokko carraa argattee biqiltuudhaan haasa'uu hin danda'amu waliin hin dubbanne anaaf biqiltuun maal gizee tokko na hayyamtaa sun dubbadhaa ishee. Biqiltuu ammanii kooftii kutu qabeedha. Ilaa kun kana qorataan waliin kooftii jedhanii biqiltuu mee adeemee sagalee kee dhaga'ee deema amma boodaan karaa barandaa keessanii bahu. Kallattii deemtan hin deemu laa. Biqiltuu na dhageessaa?
Sinis walaloo koo katabaayee kootu waa'ee ammee. Wayye biqiltuu koo. Wayye dagalee jiru. Maammee jechuun isaan obboleessi. Qoraa jira beekta. Ishi lubbuu koo. Baay'ee barbaadu. Deemi biqiltuu. Ishaadha koo. Si fayyameera. Gaarii. Ati walumaa galammaa ejjannoo kee doktorii irra keessa jirta malee biqiltuudha miti jechuudha. Miti miira keessa galeetani naa hubadhu ani obsa biqiltuun fatanaa ture an beeka na waa biraa barbaadee osoo hin taane biqiltuu waanan jaalladhuuf waanan bakka guddaa qabuuf fattanaan ture qoraan ture qormaata immoo dabarteetti. Hangam tokko akkasiin obsituun baraa ture isan fatanaa ture malee biqiltuu yoomillee hin dhiisu. Awwalumaa gala biqiltuu irraa ilaala maammee ani biqiltuun jaallatta miti ati. Qoy wal dubbannaa qorata yoo dhugaa wal dubbanne ati obboleessa guyyaa keessaa obboleessa walii taatanii obbolummaadhaan wal qabattan malee obboleessa obboleettii haati kee sii deessee miti. Dhugaa dubbachuuf fira. Kanaafuu shakkuun qaba. Ani ilma namaati nan shakkaa bara obbolummaa kana guyyaa keessaa obboleessa taatan malee haati tokko sin hin deenye abbaan tokko sin hin deenye. Kanaafuu shakkuu ani ilma namaati akkan itti shakkuun dhiisu. Shakkuun dhiisuun. Maammee ilaal ati na jabeeffadhu ilaal na jabeeffadhu wayfansiin jedhe dhaggeeffadhu. Amma qulfiin biqiltuu hundi isaanii jira. Na jabeeffadhu wayfansiin jedhe. Yoo ati na jabeessiti ani sin jabeessa. Sii galee dhugaa dubbisu. Gabbara fitin jedhe bara. Akkas taanaan suman fuudhee jiru. No gabbara fitin jedhe. Sitti nu diiguu danda'a nu jaaruus danda'a jechuudha. Dhaggeeffadhu maammee an gabbara fitin jedhe laa isa soddaa maqaan isaa qorataa qorqorroo jedhamu sana soddaa uuma jedhe amma akkan itti soddaa kabaju sanatti sii galee anammoo warra soddaa akkan itti kabaju argiteetta miti maqaadhaan waamu soddaan jedha immoo maqaa kun irraa mulqitee qorqorroo isa kachi jedhu yeroo roobni roobe sana yeroo cabbiin itti bu'ee faa iyyuu sanatti na moggaafte. Amma wanti sirraa eegamu tokko ani nama gaarii nama bareedaa tokko hin barbaadaaf hira malee ofiin fuudhu barisi. Silaati na jabeeffachuu qabda bara. Intala qabee fidiyaasiin sirka nama meeqa harkaan buuse beektaa? Nama baay'ee harkaan buuse bara. Utuu isaan harkatti hamma uummatanu inni kunis inni qorata bar nuti miidiyaa irratti hin beekne malee bar duraanis wajjuma haasa'arra bar biqiltuu amata tokko dura wal beekna doktooras amata waggaa tokko dura wal beekna bar yoo barbaade doktora gaafachuu dandeessaa waggaa tokko dura wal beekna doktoras biqiltuus. Asitti jireenyi wal yaabe gaalaal dhaggeeffadhu dubbiin asitti wal yaabe. Dhugaa dubbachuuf doktoriidhaan gadda maal jette beektaa? Maammee kana hin beekuu asuma irratti reefin baraa jiraa jette. Na sodaatte ta'e waan isaan beeku. Si kabajji waan ta'eef si sodaatti ta'uu mala garuummoo doktora duraa wal beekna warri eda laayivii irra ture dhaggeeffateera. Adammoo waa'ee doktoraa dagadhu waa'ee biqiltuutti deebii doktoraa waliin beektan waliin beeknu. Rakkoon qabu walaloo kutaa 40 barka wajjiniin doktorii naxannaatee wajjin dhiyeessuudhaa turaniti. Ichimni jaalalaa tokko hamma 20 marfeen jaalalaas tokko hamma 20. Nu miidhama jaalalaa hojjannee isin ichima jaalalaa hojjettu maal jechuudha waa biraallee hojjedhaa ka. Isin gubaa jaalalaati keessan. Nu miidhama jaalalaa hojjenne waan ta'eef isin waa biraa hojjedhaa yoo ta'e illee masaanuu hojjedhaa yookaan immoo isin jaalladhu walaloo jedhu walaloo jibbaa hojjedhaa nu walaloo jaalalaa hojjenne waan ta'eef. Naafi biqiltuun immoo jibban dubbannu yoomillee garuu naafi doktoriin dhiifneerra kama bakka itti dhagaama jedhee waan yaadeef dhiiseeraan. Nan sodaadhu. Ituu doktoriin qabde immoo lammata ija jaraa lamaan jaraayyuun argitu beeki. Biqiltuu silaafis ta'an waanne jedhamta bara. Anama iidiyaa rafaa yeroon galu ni kaa'ee dhadheendee biyaan biqiltuu iidiyaa rafaa baasii tokko malee anatu ni kaasii godhaatuuf sirreessiidha bara amma soddaa jedhi laana kabaji anis hin kabaja. Akkasii bara. Haa ta'u. Yoo wal kabajne anamma
ilal anarraa fakkeenya fudhadhu soddoota biraa yeroon soddaa koo arge koomentii jalatti yeroo isaan koomentii wayi barreessan akka waan dhakaan gurguddaa wayi asirra taa'aa jiru natti ulfaata waa sagalee ol qabee naasa'u sii galee soddaan sodaadha jedhee bara Oromoo. Kanaafi intalli keetumaati amma of sirreessiidha siin dhoowwanne bara of sirreessin jedhe malee maqaan koo sirraa'uun jedhe malee. Dhugaa rabbiif biqiltuu fatanaan ture malee qoraan tureen maaliif jennaan nama lafatti wal amanitu muka wajjin iyyaabaa sababnis an siluma karooran qabaan gaafan jaalallee baafadhu kabaleen laala arrabseen laala dhaheen laala yeroon dhahe yoo siin dhattee kan obboleessa siinatti fiddee na tumsiiftu taate nan dhiisa kabaleen laala yeroon kabalee yoo siin immoo kan isiinis na kabaltu taate nan dhiisa arrabsee laala yoo siin kan arrabsu ta'e nan dhiisa garuu biqiltuu waa hunda godhee laaleera jechaan tuqee laaleera sin barbaadu jedhanii ilaaleera saditti si ikeera jedhanii ilaaleera isin garuu waa tokko hin dubbattu kanaafuu biqiltuu yoo malee filannu. Intala gaafan guddisuu eegalu gaafan harka dhuftu fuula dura kanaan akkuma koo kana lawaa tokkotti hin jiru. Daa'ima tokko jechuudha. Toloolooma kanaan gadi baate akka koo kana. Burtukaanni appilii minaamini ni jiru. Loomii minaamini jedhamu hin jiru gaafa natti dhufu. Daa'ima jechuudha. Anuma guddisee. Ana amalas sirriittan beeka gadi fageesse sirriittan beeka dhugaa dubbachuuf. Miskiinummaa sirriittan beeka. Dafee baasuu dhiisuun kooyyuu waan isin jabeenya taateefani ati sila na galateeffatta bara. Nama biraattis akkanumaan kennu bara. Atamma yoo jabaa taate fudhachuu dandeessa. Kanaanatti fudhachuu dandeessu. Anamma wantan sodaadhe maanni beektaa obbolummaa kee hin dhiifne baran akkasin obboleessa taatan ishee amma amaneera garuu jaalalli parsantiin 50 kara abbaa manaa si jira 50 immoo kara obboleessa si jira. Am parsantii 100 guutuun furachuu barbaade jaalalli walakkaan tokko kara sitti narraa hafee jaalalli obboleessaa adda bara. Isuman hin barbaadin ishii sa'aatii hunda akkanaa kennitu hin barbaade yeroo sii guutuu akkanaa kennitu hin barbaade. Walalicha akkafu barbaadde ati walumaa gala. Naaf galee dubbiin bara. Lubbuun koo waan barreessaa artii qoye nallaa wasiin barreessite. Rabbi nu gubbuu eegalan kaasu salphameera. Laa lubbuun koo walaloo jaalalaa siin na ergite laa dhugaa rabbi kunoo yoo shakkite laa ilaa odoo laa. Biqiltuu lamtii. Mee dubbisi ol qabii dubbisi isa siin ergite. Hin dubbisu mistira yeroo siin dhufte. Dhugaa dubbachuu jechoota malee sun walaloo ta'uu hin danda'u. Jechoota wayi barreessite. Ta'e walaloo ta'e hin dubbifamu. Wallaahi walaloodha hoolaa ilaa kunuudha. Yoo barbaadde hoolaa ilaa kunuu. Horataa jedha garuu mata dureensa. Isti. Kunoo kottu sittan argisaa kunoo laa. Elaa yaa maammeen koo jedhee jammare laa. Mee maadhaa sun yoo qaadha hootiin jalqabu sun. Eessaa maaliif qaawwa wal fakkaata maammee mee rabbii fedhu. Wallahi. Wallahi lubbuu koo walaloo akkana namatti tolu takka argeen beeku wallahi baay'ee namatti tola. Dubbifne bara dubbifne reefuma dhufanii taatela. Jettuma qubee uumamaa gubbaa sana qofa laale reef dhuunfaa dhala. Wayne. Ay biqiltuu nyaatamte wallahi. Wallahi dubbiseera. Akkam jedha beektaa tarree afur qofan irraa sii dubbisa wallahi tarree afur qofan irraa sii dubbisa. Elaa yaa maammeen koo wantin sitti dhaammadhu har'a wal dhabne jedhee hamaa kan keen dubbadhu atis meen jarjarinii miira kee dhaggeeffadhu isa booda kottuuti waan feete na gaafadhu gaafii kan kee hundumaa deebisuudhaaf qophiidha garuu jaalalli kuni dhugaadha moo shoppiidha jettee na gaafatti jaalalli koo kun dhugaa ta'uudhaafi soba ta'uu na gaafataarti anis immoo kanan deebisuuf ta'a
sodaa keessa na jalaa galte jechuudha. Maaliif jennaan situ taakkoo ta'e isii kanatti taakkootti ta'aartaa piliis qorataa piliis wal jaallannaa nu gidduu ba'i piliis hadaraa jaalalaa nu gidduudha ba'i qorataa. Ansitti beera bar maammi ati na kabajjeennaan dhugaa dubbachuuf ni kaanatu si godhas waaqiidha. Ni kabaja ishi sodaa koo piliis sodaa koo. Waliif galla akkas dhugaa dubbachuuf natu qabiltu irra qabiltu anatu jaarsa qofa fudhuu kottu anatu ni kaasiidha. Yaa Rabbi yaa sodaa. Abeet. Piliis wantin sitti dhaammadhu jaalalli biqiltuun naaf qabdu walakkaan tokko bakkee jira si bira jira. Jaalalli biqiltuun naaf qabdu walakkaan si bira jira. Piliis akkasiin guutuu isaanaaf kennitu nu jidduudhaa bahi piliis sodaa. Ani kun fuudhu baranaa obboleettiidha yoo akkamuu ta'e jaalala obbolummaa walitti qabna malee jaalalatti garaa tokko keessa wajjin turre walitti qabna malee jaalala akka. Eega akkas ta'e gaafiin si gaafadha haadha warraaf abbaa manaan yeroo ilmoo argatan maaliif ilmoon kun yeroo guddatte maaliif kilaasii biraa ijaaruuf of bira maaf hin bulchine ilmoo isaaniiti yoo. Akkasiin ayyariin qabneef miti akkasiin jaalala jaraa waan yaadachiifte sababa jarri wal biraan bulchineef sittaniif of biraan bulchineef. Qayyaruuf ammoo. No qayyaruu miti dhugaa dubbachuuf seenaa addaan nagayaanis akka kee kana guyyaa tokko gaafadhe. Gaaf tokko Mangistuu jedhama maqaan abbaa mucaa daa'imaa sun. Haati immoo Addis Ababaa jedhamti. Addis Ababaa jedhamti. Achumaanii mucaan kun tarii gaan guddate bare beektaa. Isaati biddeen toshitu waargeemmaa maanni kun jedhe. Jennaan daa'ima waan ta'eef dubbii harkaa gatu jettee Addis Ababaadha jettee. Maqaan isaa Addis Ababaa dhaqee ijoollee maqaan isaa Addis Ababaadha jettee. Achumaan mucaan waa bareera gaalaal dur isaan bira bula. Abbaatti deemtee himtee lammata mucaan guddateera mana oolchinii waa bareera. Fudhuu bakka loon tiksitu kana deemii jetteen. Jennaan abbaan ilma kana fudhatee shurruuxxii godhatee asirratti mudhiitti hidhatee egaasa isaa haadha manaa isaa qofatu mana jiru muka kana yaabeennaani. Mucaan asii ol ilaale abbaan sun maannee beektaa ammas. Jennaan Mangistuudha jedheen. Dhaqanii walitti himanii halkan lammata mucaa kana biraan bulchinu jedhanii geessanii bakka biraa bulchanii kilaasii biraa bulchanii jennaan gaafa sana eegaledha kilaasii buluu. Jennaan mucaan inni qabuu dide egaa maatii wajjin rafee bare waan ta'eef hirribni qabuu dide. Tarii waa sossokoksinaan jedhe mucaan golgee kana. Maal jennaani Mangistuu Addis Ababaa gabbaa jedheen beektaa? Eega haadhaaf abbaanuu ijoollee ofiyyuu ofirraa fageessu ati obboleessa siiti yoo nurraa fagaatte maal qabaati? Sin kadhataara sodaa piliis nu gidduu bahe. Haatiyyuu ilmoo ofirraa fageessanii ati maaf of biraan fageessine jechuudha? Akkasin jenne piliis ammas naafi biqiltuun hadhaa fi borkeessaa adda ba'uun ollu yoo ati nu gidduu jiraatte. Guyyaa walaloo dubbiftu torbeetti yeroo tokko siif kennina. Guyyaa sana al tokko walaloo qofa wajjin jettanii akkasin barbaadan. Inni sillaa bira teessanii dhugaa dubbachuuf immoo nu baay'ee wal ilaalba. Dhugaa dubbachuuf erga atii fi siinfaa walitti dhiyaachuu eegaltanii ani yeroo keessaa kenneen isiin akka duriitti sitti dhiyaataan jirtu ani koo maammee jabeeffadhuun jedhaaniira waa hundaanu gara hundaanu sii galee akka itti na shakkitu miti. Atasii na shakkitus anasii akkasii yeroo hunda sii dawwaltu akkasii yeroo sii biratti dabarsitu kan haala mijeessee gara keetti ergaa jira. Walaloo immoo erga gaafa fakkeenyaa walaloo sana hojjannuuti
Gastii keessa yookaan immoo laayivii irratti waliin haasofne malee keessaan quba waliin qabna. Akkas taanaan